Dhukaasni biyya Haayitii keessatti taasifamaa jiru wanneen pireesii biyyattiitii fi oduuwwan gaariin ta'uun irra ture gara oduu gaddaatti jijjiiree jira. Ji'a muddee keessa yommuu isaanii buufata fayyaa guddicha magaalaa Port-au-Prince keessatti argamu biratti walitti qabamanii jiran gaazexeessota irratti haleellaan raawwate. Kunis balaa miidiyaalee Haayitii guyyaa guyyaadhaan mudatu kan ibsuudha. Jeen Fegu'is Regaalaa gaazexeessaa suuraa yommuu balaan sun raawwatu bakka hospitaala sana kan tureedha. Waan ta'e akkasitti ibsa. Gara keenyan natti aanee jiruun ilaalaa ture. Rasaasaan rukutamee urachuu isaan arge. Mudannoo suukkanneessaadha. Daqiiqaa muraasa booddee yommuu gaazexeessitoonni rasaasaan madaa'anii gara keenya dhufaniin arge. Hokkorichi Maarkeniiduu Naatooksi gaazexeessaa dhuunfaadhaan sagalee Ameerikaa kutaa afaan Keerooleetiif hojjetu dabalatee gaazexeessonni lama akka du'anu taasiseera. Waggoottan lamman darban keessa gaazexeessota Haayitii hedduu ajjeefaman keessa Maarkeniiduun isa tokko akka ta'e dubbata. Gihee Deeliivaa dhaabbata gaazexeessota Haayitii isa SOS jedhamurra. Working conditions for journalists in Haiti. Haalli hojii gaazexeessitoota Haayitii keessatti baay'ee balaa qabeessa, baay'ee qormaata qabeessa. Sababni isaas biyya wanti hunduu keessatti ta'uu danda'u keessa jiraatu haala hin eegne keessatti gaazexeessitoonni du'uu madaa'uu danda'u. Torban wal fakkaataa keessa haleellaan konkolaataa gaazexeessotaa irratti Israa'eel raawwatteen gaazexeessonni Palestaan 5 ajjeefaman. Mootummaan Israa'eel finciltoota irratti xiyyeeffachuu isaa ibsus gareewwan mirga gaazexeessotaatiif falman garuu konkolaataan sun akka kan dhaabbilee miidiyaa yookiin pireesii ta'e mallattoon irratti barreeffame akka ture dubbatan. Maqaan gaazexeessota du'anii sun tarree gaazexeessota balaan du'aa waggaa tokko keessa isaan mudate keessa galee jira. Akka galmee dhaabbata gaazexeessotaatiif falmu CPG'tti bara 2024 addunyaa irratti hojjettoonni miidiyaa 100 oli ajjeefamaniiru. Caalaan isaanii lammiilee Palestaan warreen lola Israa'elii fi Hamaas keessatti du'anidha. Hojjettoota miidiyaa warreen naannoo rakkinni jiru keessa hojjetan dhabuun akkaataa gabaasaa bakka walitti bu'iinsi jiru irratti dhiibbaa uumee jira. Akka CPG'n jedhutti. Jody Ginsberg CPG irraa waan jedhan qabu dhimma kanarratti. Gaazexeessonni biyya alaa akka dhaqan waan eeyyamamneef kan waan Gaazaa keessa jiru gabaasuu danda'an warreen kana qofa. Kanaafuu dhiibbaa lola Gaazaa keessa jiru gabaasuun ba'aa gaazexeessota achi jiranii irratti dhiifamedha. Hokkorri miidiyaa irratti xiyyeeffate biyya Paakistaan keessattis dabalaa deemee jira. Akka dhaabbanni naannoo mirga gaazexeessotaatiif falmu galmeessetti gaazexeessonni hedduun biyya sana keessattis ajjeefamaniiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti haleellaan gaazexeessota irratti raawwate jeequmsa siyaasaatii fi dhimma nageenyaatiin kan walqabateedha. Dhaabbata gaazexeessotaa Haayitii SOS irraa Gihee Deeliivaan akka irra deebi'ee dubbatutti bakka tokkotti yeroo tasgabbii dhabiinsi dabalaa deemu hordoftoonni miidiyaa baay'ee odeeffannoo barbaadu. So I think journalists can help. Gaazexeessitoonni ijaarsa dimokiraasii irratti gargaarsa gumaachuu waan danda'an natti fakkaata. Ijaarsa dimokiraasiis deeggaruu qabu. Akka uummanni mirga namummaa isaaniitti fayyadaman gochuu barbaachisa. Yommuu balaan miidiyaa irra ga'u dabalaa deemaa jiru kanatti haleellaawwan bara 2024 raawwatan eegumsa gaazexeessotaaf taasisamuu qabu kan agarsiisu ta'uusaa dhaabbileen mirga gaazexeessotaa hordofan hubachiisuu isaanii ibsa. Gabaasni Jeesikaa Jaareetiin VOA'dhaaf qophaa'e kun.